ملتو إيماني هجيتي فقلتا ربين توكي جوم سوداوتو باندينيتا والنوم ميكولين جيتشا كناف جيتشا إن كنت لا نفتل الله تعالى أرغني أرغما جالا كل أنبياتا كانوا ما فرقمي مقالان جنتا فزابا جارمي أمنوا كفروا دانا دام بهمي هنگي مرمي اتي خسارمي مقا جلناتين كفر مقافمي هنگي سادو قومسي إيماني واممي إن كان برارمي أمني كجهلان أرغني أرغما جالا الله تعالى وعند أولته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبي ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بولوتا كينيا جالتمو كبجمو نغافي رحمن ربي سنر التاجراتو baga kara chaanala keenya boonsaddiin tiyubitti nagaan nuftan sinin jenna kaatole harras sagantaan keenya harras qabannee sinin dhufne muqaarinaatul adiyan comparative religions yookiin immoo wal bira qabiinsa amantiidha kajee'u laalla jechuu tole wanni wal bira qabnuuf ka isa kamtu dhugaadha isa kamtu dharaa adda akka namni qalbii qabuu fi sammuu qabu xiinxalee jiru waa baradha jiru adda baafatuuf hayyeeka yeroo dabre keessatti marsaa torbaffaa irratti maal akka laalle turre namuu ni yaadata jeetiin amana abdiin qaba har'a immoo qophiin qabannee isinii dhiyaanne waan lama jechuudha. Qophiin inni duraadhaa maal jedha bu'uura amantii yookiin immoo bu'uura amantii kiristaanaa takkaa'u bu'uura amantii islaamaa wajjin laalla. Inni lammaffaadha immoo hiikaa jechoota dogoggoraan hubatamanii amantii kiristaanaa keessa jechuudha. Kanni wajjin laallaqa. Hiikan jechoota dogoggoraan hubatanii amantii kiristaanaa keessa hubatame kunillee hiika maal jedhu jecha abbaa jedhu waliin laalla jecha ilma jedhu waliin laalla jecha hafuura qulqulluu jedhu waliin laalla jecha gooftaa jedhu kan waliin laallee dabarsinu ta'a. Tole ka har'a waan waliin dabarsinu kana likkitti hubachuu qabdan andaristaan godhuu qabdan bu'uura amantii kiristaanaa yookiin immoo aqiidaa amantii kiristaanaatii fi hiikaa jechoota dogongoraan hubatamanii amantii kiristaanaa keessa akka jiru waliin laalla. Akkuma yaadatamu immoo torban dabree osoo hin ta'in marsaa torbaffaa keessatti wanni nuti dabarsinee jennu hir'ina baayibilii keessa jiru jechuudha. Safuu yookiin qaanyii dhabuu kitaaba baaybiliiti jechuudha. Kana kaan nutis ka dubbannee safuu dhabnee qaanyii dhabneeti miti argitee qaanyii yookiin safuu namni hin qabne yookiin immoo wanni qaanyiif safuu hin qabne namallee qaanfachiisa jedhanii dubbachuunis osuma nama ulfaatu garuu waan dubbachuun dirqama ta'eef dubbanne jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma beekamu waaqa samii fi dachii uume Allahu subhanahu wa ta'ala yookiin immoo waaqa jechuudha seera ba'u yookiin immoo yeroo uummanni Israa'el biyya Masir irraa gara biyya isaaniitti ba'an yookiin cunqursaa Fir'aawnaa jalaa ba'an kitaaba kakuu moofaa keessatti barraa'ee jiru seera ba'u yookiin Exodus ka jedhu boqonnaa 34 lakkoofsa 9 hamma 10 irratti yookiin tokkorraa kaaftanii gad dubbisuu dandeessanii Musee yookiin Muusaa fi Haaroon yookiin Haaroon alayhi salaam akkasuma manguddoowwan Israa'el 70 waaqa walitti dhufanii waan isaan waame waliin ta'anii nyaatanii dhugan waan jiru waan waaqa irratti illee uummata qaanfiin qabne nama saalfachiisa akkasumallee immoo rakkataadhaaf furmaata matsaaf quddusiin kaayoo guulaallee jenne waan nama ajaa'ibu nama rakkatee hiraarri itti jiru nama beela'ee jireenyi isaa itti dhiphattee jedhee macaafa fakkeenyaa kakuu moofaa keessatti The Book of Proverbs boqonnaa 31 lakkoofsa 67 irratti farshootti kennaa hiyyummaa irraanfatee akkasitti ofaa wallaaluu ji'a. Ammas immoo furmaata tokko dubartii irratti kaa'ee jira. Waa'ee dubartii irrattis waan nama dinqu waan nama ajaa'ibu tokko dubbata jechuudha. Kanaafuu yoo mee kitaaba san keessa seera keessa deebii The Book of Deuteronomy kakuu moofaa keessa laaltanii boqonnaa 22ffaa lakkoofsa 28 hanga 29 irratti gurbaan dardaraa yookiin qeerroon tokko yoonii fi harkitee beekamaadha namni nyaatu dhuguu fedhii foonii qabaa fedhiin foonii kun isa rakkisee jedhee dubartii yookiin immoo mucayyoo dubaraa takka gudeede jedha yoo gudeede itti gaafatamummaa yookiin wanni isa gaafachiisu maal qofa jedha meetii yookiin immoo harkitee birrii qarshii 50 qofa abbaadha haa kennuu jedha jechuudha. Kanaafuu yeroo har'aan tana wanni ilaallee jiru furmaanni maal kennee qarshii 50 bitachuu ni dandeessanii waan jiru kennee kun safuudha kaaqa anis qaanfachaatiin dubbadha nama saalfachiisa kana wana'uudhu billaahi min haadaa jennaan kanarraa rabbiin maganfannaa. Tole ka
bifuma kanarraa ka'eeti uummanni irra qullaa deemuu fi argitee qaama ofiin sattaranne akka argitee jiraatu kunis matsaafuma kaa'ee matsaafni kun immoo rabbi buraa bu'e moo hin buune waan jiru nama safuu qabuu nuun katabamne illee yoo jenne isin laaluu dandeessan kana akkasitti hubattan jeetiin abdii irraa qabaa nabiyyoota rabbi illee ka akka nabi nuuhii alayhi salaam nabi luuxiin ilmaan isaa dubraa lamaa wajjin zinaa dalage ja'a kanniin kaawwan ilaalaa turre akkasitti kalaalle turre akka xiinxaltan abdiin qabaa gama mata duree har'aatti asaa deebinu na wajjin deebi'a. Tole mata duree har'aa keessatti wanni ilaallu akkuma siniin jee bu'uura amantii kiristaanaa yookiin aqiidaa isaaniitti ilaalla jechuudha. Inni lammaffaadhaan immoo hiika jechoota dogoggoraan hubatamanii kiristaanummaa keessatti. Tole bu'uurri amantii kiristaanaadhaa yookiin immoo amantii kiristaanaadhaa maalirraa fudhatame yookiin bu'uurri isaanii maali aqiidaan isaanii maali yoo jenne tiriinitii yookiin sillaasee yookiin sadeen waaqa tokko jenna. Sadeen waaqa tokko wanni sadii walitti dhufee ida'amee tokko ta'a jennee herreega akkamii akka ta'e warreen argitee herreega akkanaa addatti beekan hin garree garuu namni tokko irra gahuu hin dandeenye jennee numa amanna malee gaafa argitee manfasiin sii gala jennee akkasitti bira si dabarsanii waa sadii walitti dhufee waaqa tokko ta'a jenna jechuudha. Waa inni tokkoffaadhaa abbaa jenniini waa inni lammaffaadhaa maqaa abbaa jenna abbaadha. Ilma lammaffaa kasadaffaa immoo hafuura qulqulluu holy spirit jedhaniin jechuudha. Tole kana fudhannee haalaan lukaa amantii islaamaa keessatti yoo fudhattanii ilaaltanii bu'uurri amantichaadha wanni amantii keessatti beekama backbone of religion of islaamadha jechuudha. Maali lafeen dugdaa amantii islaamadha aqiidaa iimaanaa yookiin toohida jechuudha. Jechoonni kunniin sadeen wal simata jechuudha. Rabbii tokko kophaatti tokkoomsanii amanuun aqiidaa jalqabaate jechuudha amantii islaaminaa keessatti. Akkasuma amantii kiristaanummaa keessatti namni tokko kiristaana jedhamuu hin danda'u hanga rabbii waa sadii walitti dhufee rabbi taajee amanutti jechuudha. Saniifuu waan kana laallaka wanni sadeen kana adda adda hiinee laalla jechuudha. Dogoggoraan malee akka nama amantii qabuutti miti akka nama kitaaba dookumentii amantii qabuutti miti akka nama aadaatti keessa'u nama afaan kiyya kana dubbatutti waa'ee sadii namni jee ummata kana biratti akka maraatatti hubatama jechuudha. Nama uyyuu irraan qeebaluun fudhatamallee hin qabu akka aqlii namaatti yookiin saayikooloojii namaatti illee waan fudhatama hin qabne herreega namaa galuu hin dandeenye. Waan immoo waan namaa galuu hin dandeenyetti amanaa jee waan sanirraa immoo hin amannu namni jee nama gaafachuun inni immoo rakkina qaba jechuudha. Kanaafuu waan rakkoo hin qabneef warruma katabeen rakkoo qaba akkuma kalee deelgadde dubbanne kitaabni isaanii kun rakkinni isaa guddaa fi bal'aan kitaaba macaafa Ermiyaas raajichaa kan jiru boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irratti harka yookiin bi'irii harka isaaniitiin katabanii kitaaba rabbi biraa bu'e jedhanii ummataan dhamaasanii akkamitti ummanni kun ummata waaqaa yookiin immoo gabroota waaqaa ta'uu danda'a jaa kun dhugaa kitaabichi dhugaa bahee akkuma quraana keessatti fawailul ladzina yaktubuuna alkitaaba bi'aydihim jechuun suuraa baqaraa boqonnaa 2 ayata 79 irratti abbaa jecha abbaa jiru kanatti haa dhufnu mee akka amantii kiristaanaatti. Tole kaa sadeen isaan jedhan mee adda babaafnee haalaallu jecha abbaa jeniin abbaa kana maal jeniin yoo kiristaanota itti hiqanii mee abbaa jechuun maali jeniin abbaa jechuun waaqa uumaa samiif dachii uume yookiin waaqa uumaa jeniin waaqa waa cufaayyuu uume jeniin. Tole kaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaa abbaa jiru kanaan quraana keessatti quraana kabajamaa jechee sabiraa bu'ee kana ni gartanii bakka tokkollee bakka abbaa jee ofii waame hin qabu. Haa ta'u garuu rabbiin uumaa akka waa maraa ta'e Allahu khaliqu kulli shay'in jedhee dubbate jechuudha. Beekamaadha uumaa waa cufaa ta'u. Egaa abbaa jechi jiru uumaa waa cufaa ta'e uumaan qabu waliif galla jechuudha. Nuti garuu abbaa jennee waaqa waamnu waan abbaa osoo hin ta'in uumaa waa cufaa ta'u irratti waliif galla haa waliin haasa'u kumaa rakkina nuumu. Hayyeeka jechi abbaa jiru kuni akkanumatti yoo laalle jenne ammas quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul maa'idaa boqonnaa 5 ayata 18 irratti waqaalatil yahuudu wan nasaaraa نحن أبناء الله وأحباؤه جان وقالت اليهود يهودا جته أمس نصارى اللي جته نحن أبناء الله نتل ما ربيتي كان يجمع ربي نوف أبادا وأحباؤه ربي لله نجالتا جنجي كان الراركتي قالوا صوبا كوني ربي نقوان تجيو جيجو وقونوا في بسيجو صوبا إساني دبتني أكمان إسان اللي أمم ربي أمر راهي وان إسان بلسانيف قافة موراني كتاتمن غاري دلغني ويو أمانني جان sawwaabeeffamoodha yookiin immoo jaannata rabbiin harkatanii jee isa hawwaame maalirraa waa'ee abbaa jiru kana baasan jechuudha. Namni kamuu akkuma beekamu namni abbaa lama qabu hin jiru namni abbuma tokko qaba. Akka isaan itti yaadanitti abbaan akka abbaa gaarii tokkotti rabbi ilaalan jechuudha. Rabbiin garuu abbaa keenya fi haadha keenya caalallee kan nuuraammatuu fi kan nuuf yaadda'u jechuudha gabrootan uumeef wanni rabbiif fakkaatu hin jiru.
Kanaafuu jechi abbaa jiru kun hiini tokkoffaadha. Hiini sirriin inni qabuu fi akkatti itti hubatamuu qabu. Hogguu warri kiristaanota illee haasa'an waaqa samii fi dachii uume uumaa waa cufaa jechuudha. Akkasitti hubatamuu qaba. Hiini lammaffaadha immoo abbaa kiyyaaf keessanii. Anamma ilma Bilaaliin jedhama jechuudha. Abdurrahmaan Bilaal naan jedhanii. Akkasumallee saahibban kiyyaas keessa jiranillee maqaa mataa qaban jechuudha. Bifa saniin abbaa akka keenyaa ka haadharraa karaa walitti dhufeenyati nu gidduu isaanii sababa isaaniitiin argame. Akkasitti hubatamuu qaba. Akkuma fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 20ffaa lakkoofsa 17ffaa irratti angara abbaa keessanii fi abbaa kiyyaatti gara waaqa keessanii fi waaqa kiyyaatti ol hin baane nan qabinii jedhan Yesuus Maryam. Kana jechuun maali? Waan isaa abbaan isaa sun kan inni abbaa jeensu waaqa isaa ta'uu himee jira jechuudha. Kanaafuu jechi abbaa jiru kan Matsaaf Qudusii keessaa kun akkamii hubatamuu qaba? Waaqa nama cufa uume waaqa uumaatiin hubatamuu qaba jechuudha. Akkasi qaba. Inni lammaffaadha hafuura qulqulluu waan jiru. Hafuurri qulqulluudha yookiin immoo Holy Spirit or Holy Ghost jedhaniin. Holy Ghost yookiin Holy Spiritiin kun kiristaanonni hafuura oguu jedhamu akkanumatti ulaallee kan waan harkaan qabuu hin dandeenye, waan ijaan arguu hin dandeenye, waan arrabaan immoo dhandhamuu hin dandeenye tokko waan ta'eef kiristaanonni mee hafuurri qulqulluun kun akkam jira oguu jetteen siin galu gaafa argitee Ciisaan samii bahee jee booda barattoota Iisarra pheenxoosee bakka jedhamu bifa saniin qubate hafuurri qulqulluun sanirraa amantiin pheenxee waan jedhamu kunniin faanuu mogga'ee jedhanii ibsuu hin danda'an gabaabinatti. Garuu immoo isaan wanni ibsuu hin dandeenyeef kitaaba haqaa Qur'aana Rabbi biraa bu'ee miti Matsaaf Qudusii yookiin immoo macaafa qulqulluu harka isaanii jiru wal midaalchisanii warra arguu hin dandeenye jechuudha. Summuun bukmuun ayyuun fahum laa yarji'uun. Akkasumallee wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irratti ayatuma Qur'aanaa kanaan wal fakkaata. Warri jaamaa warri duudan maal waa argaree jechuudha Matsaaf Qudusiin arguu dadhaban. Hiin isaa Qur'aanaan itti ilaalla hafuura qulqulluu jechuun. Hafuura qulqulluu jechuun Holy Spirit jechuun afaan Arabaatti Ruuhul Qudus jechuudha. Ruuhul Qudus jechuun akka Qur'aanatti al-Jibriilu alayhi salaam Jibriil jechuudha. Eka hafuura qulqulluu yookiin immoo Ruuhul Qudus jechuun Jibriil isiniin jedhe. Eessa harkattee Jibriil ta'uu isaa guunaan jettan ragaan kiyya ragaa waa cufa caalu Qur'aana Rabbal Aalamiinati jechuudha. Suuratul Baqaraa boqonnaa lammaffaa ayata 87ffaa akkasumas Suuratul Baqaraa boqonnaa lammaffaa ayata 253 irratti fakkeenyaaf maal jedha Rabbiin jechuudha. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس جاءته وأيدناه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أنبياء رسولته تجري سان الرجال منهم من كلم الله إسان الرانا مربين إسان دب سجرا سنكاك أن يتي نبي موسى غارة طور سينارة وامر ربين دبسو أكا نبي محمد صلوات ربي والسلام عليه سمي تربفا أول دبرسي أرشي جلو وامي صلاة التكنو دبسي ربي ولد تاساني يجو أكاسي أما اللي غري ساني صدركا ولد والفوني جيجو بفسني نبيين شعلم بيكمان نبيوتا كيسا نبيي كينيا صلى الله عليه وسلم نبي محمد إني لما فاد أمو نبي إبراهيم أباساني جيجو خليل الله إني صدفا نبي موسى بيكما كان علماء سلامة جدو خلاف نهنجرو جيجو يجنا اللي وآتينا عيسى ابن مريم البينات عيسى ابن مريم في اللي رجاء فقلتو كن نرجع بني إسرائيل ترجني جنو جتو إذن عيسى كأكنا مدعاء كاسو أنتو تدد دلقو هدو كن نرجع أيام ربي دنا كدلقو أما سيجنا ملجأ وأيدناه عيسى جبس نجر بروح القدس جا حفورة كل دنيا جبس نجر حفورة كل نيو سنجر جبريل أي بجبريل عليه السلام جبريل جبس جت ربي كان هو جبريل انتو أما اللي ربين جبريل كان قوام روح القدس جين روح الأمين جين روح جيتو مديسه كمال جيتو اسم اللقبا يوكي مقا شرفا مقا كبجاتي ربين جبريل كن جيتو كنافوكا كوني هيكا قرآن يوتو حديثة كيسا اللي يوفر النجن رسول ربي صلوات ربي والسلام عليه شاعر إساني يوكي ماركته نما ولا ليس إساني بيكما صحابة إساني كيسا حسان بن ثابت نما جي أموال جن جيتو اللهم أيد حسان بن ثابت بروح القدس ينجتو صلى الله عليه وسلم يا ربي حسان المسابت أكا كافرتون نتشي شيري أن أرب سا ولا لون أن أرب سنكنا إسان ننجفن جبريل يوكيمو جبريل يوكيمو حفورة كل نيسا جبه سجان كنا أكا هيكا قرآن في حديثتي علماء الإسلام أكا قتادة أكا ابن مسعود ابن عباس كنا توسا جبريل تو حفورة كل فسرني جرنجت روح القدس يتجو أكا سمو كتاب كريستانا كيسا فرني على اللو
kitaaba kiristaanaa keessaa yoo fudhannee wal simsiifne laallu wangeela Maatiyos boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 18ffaa keessatti Maariyaam ayyeeka tole mee waa'ee quraana keessaa hadiisa keessaa silaa'uu lakkaa'amee dhumu hedduudha hamma muraasaaf ijoo ta'e tokko irraa haasofne turre waa'ee hafuura qulqulluu yookiin immoo ruuhul qudus ka jiru jechuu Holy Spirit or Holy Ghost ka jiru akkasumallee nuti quraana hin beeknu hin dhageenyullee ji'a namni silaa haqa didu arkitee waan dhaga'ullee hin qabu haa ta'u biraan ga'uun immoo nu dirqama jechuu yaadachiisuu dirqama wanni nurra jiru fadhakkir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin fadhakkir akkas yaa rabbiin jechuu yaadachiisii jedha mu'mina ni fayyada nama immoo imaanaaf qalbiin isaa banaadhaa taate ni fayyada jechuu fadhakkir innamaa anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir yaadachiisuu qofa sirra jira lasta alayhim bimusaytir isaan jirkuun sirra hin jiru illaa man tawallaa wa kafar namni kafaree immoo karaa rabbii irraa maqee jechuu fayu'adhibu Allah rabbiin isa qixa azaabal akbar azaaba guddaa inna ilaynaa yaabahum deebiin isaanii gara keenya yaa Muhammad yaa nama daawwaa godhaa jirtu ittimaa jirtu summa inna ilaynaa hisaabahum hisaabni isaanillee nurra jira warri akkaawuntii kafalee ta zulmii hin qabne ta haqaa isaanii kennu nu ija rabbiin biraan geenya kaatole kitaaba isaanii keessaa itti agarsiifne tola kitaaba isaanii keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 18ffaa irratti maal jedha Maariyaam yookiin haati Isa alayhi salaam jechuu alayhi salaam sirratti illee nagaa fi raamanni rabbi haa jiraatu boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 18ffaa wangeela Maatiyos irratti maal jedha Maariyaam hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jedha achitti hafuura qulqulluu jedha wangeela Luqaas boqonnaa tokkoffaa lakkoofsa 27ffaa irratti immoo yeroo Elsaabeet yookiin immoo haati Nabi Yahyaa jechuu haati Nabi Yahyaa Yohaannis jedhaniin jechuu warra kiristaana haati Yohaannis alayhi salaam nagaa fi raamanni sirratti illee isa irratti illee haa jiraatu jedha cufarrattuu gara qulqulloota akkasitti ji'a jaha eegesiin ulfooftee booddee biyya Galiilaa mandara Naazireet jedhamu keessatti jechuudha Jesus of Naazireet jedhaniin isaanuu jechuudha mandara Naazireet jedhamtu naannoo biyya Falastiin tana keessa jirti ammas akkuma sanii waamamti ergamaa Waaqayyo biraa Gabri'eel yookiin immoo Jibriil jedhamu itti dhufee hafuura itti afuufee ulfooftee jira kanaafuu maalidhaan ulfooftee jechuudha sababa Jibriiliin achi ruuhul qudus yookiin immoo hafuura qulqulluun Maatiyos tokkoffaa boqonnaa 18 irra jiru sun maalidhaan mirkaneeffame Luqaas tokko lakkoofsa 1:26 irratti akka hafuurri qulqulluun Jibriil yookiin Gabri'eel ta'e quraana kanaan wal sima kanaafuu hafuura qulqulluu jechuu hiika dhabdanii hin rakkatinaa warra kiristoonantotaa Gabri'eel yookiin Jibriil gabbaruu jirtanii hafuurri qulqulluun sadeen waaqa keessaan jiru waa'ee tokkuma jennee akkasi sirreessinaaf tole ka gara ilma waaqaatti dabrinu jecha ilma waaqaa jiru jecha ilma waaqaa jiru kana akka kiristaanonni amanitti waaqa fayyisaa jedhanii waaqa fayyisaa nuuf dhalatee jedhanii haa ta'u garuu kun kitaabuma isaaniitiin wal faallessaa fayyisaa waaqa tokko malee hin jiru fayyisaa oguu jedhamu harkitee kaarkitee daandii jireenya nama agarsiisu kammoo nama harkitee daandii shayxaanaatiif fedhii lubbuu jala deemu karaa qaceelumaa karaa jannataa karaa mootummaa waaqayyootti qaceelchu jechuudha sun waaqa qofa akkasitti daandii qaceelumaan nama qaceelchu kun kitaabuma isaanii hima kakuu moofaa Isaayyaas raajicha keessatti macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 43 lakkoofsa 10 hamma 11 akkasumallee boqonnaa 44 lakkoofsa 6 irratti macaafuma Isaayyaas raajichaa kana keessatti fayyisaan ana qofa jira jedha ka waa fayyisu ana qofa jedha waan jechuu isuma qofa ka waa fayyisu akkasitti ilma waaqaa jechi jiru kun maali ilma waaqaa jechi jiru ilma jecha jiru guu fudhanne akkanumatti hiini nu beeynu ana abbaa kiyyaaf ilma isaati Oromoonis sabni Oromoo jedhamu kun Oromoodhaaf ilma akkasumallee namni biraallee akkasuma ilmi bifa kanaan bifa argitee wal qunnamtii saalatiin jidduu haadhaa fi abbaatti ka argame abbaa saniif ilma jedhamee waamama kun akka afaanitti beeynutti jechuudha akka immoo uummata Israa'eloota bira beekamutti yookiin immoo akka warri kiristaanaa sirreessee hubachuu qabutti waan ilma qabu hin qabu garuu ilma jechuun maali gabricha waan jedhamu kun gabricha ofiin jechuu saalfate gandii gabricha jechuun akka namaan cunqurfamee mootummaa abbaa irreetiin dhiitamuu fi tumamuu hidhamuu kan osoo hin ta'in waaqaaf gabra ta'uu jechuun ajajamuu bitamuu fi masakamuu jechuu waaqaaf harka kennuu harka laatanii kunoo si kenni jedhanii booji'amuu jechuu kanaafuu ilma jechuun maalidhaan hubatamuu qaba as keessatti jechuudha nama tajaajilaa waaqaa hojjetaa gabricha waaqaa akkas jechuu Yaaqoob gabricha kiyya akkuma jiru Matsaaf Quddusiinuu mee kana ilma yoommoo akkasii miti lakki ilmumaa jedhanii ilmi tokko qofti Matsaaf Quddusii keessa hin jiru wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 38 irratti yoo fudhan Aadam ilma waaqayyooti jedha Addaam ilma waaqayyooti jedha waa'inummaan ilma meeqa qaba reetu akkasitti Yesuus qofa ta'uu hin danda'u saniifuu inni sirriin ilmaadhaa maal jechuudha tajaajilaa hojjetaa waaqaa jechuudha nama waaqaaf bulee ajajamu jechuudha ammas wangeela yookiin immoo harkitee kitaaba Roomaanotaa yookiin
boqonnaa 8ffaa lakkoofsa 14 irratti warreen hafuura waaqatiin geggeeffaman yookiin hafuura qulqulluudhaan geggeeffaman jechuun warreen imaana qaban cuftinuu ergamtoonni cuftinuu iyyuu ilmaan waaqayyootii jedha. Kanaafuu ammas immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 16-18 irratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Namni kamuu ilma waaqaati jedhama jedha dhalli namaatu cuftinuu Yesuus ta'e namni biraallee ta'e waaqa kiyyaa fi gara waaqa keessanii abbaa kiyyaaf abbaa keessan waan jeef namni kamuu abbaadhaaf abbaa saniif abbaa kiyyaafan ilma akkuma ta'e akkas san jechuun maal jechuudha gabroota waaqati namuuyyuu jechuu waaqaaf gabricha jechuu wanni samii dachii keessa jiru kamuu akkasitti hubatamuu qaba jechi ilma jiru kun ilma qaaman akka namni walirraa dhalatu kan osoo hin ta'in gabricha ajajamaa bitamaa waaqaaf tole jedhee bule jechuu kana tole jechi afuraffaadha immoo jechi sadi isinii himnee jira ka jechi duraa abbaa jechuu jiru hiika isaa laallee jirra jecha hafuura qulqulluu jiru bal'inaan laallee jirra jecha ilma jiru akkatti hubatamuu qabu laallee jirra jechitti afuraffaadha akka kiristaanonni dogoggoraan hubatan ka sirreeffamuu fi qabuu fi sirreeffachuu qaban osoo nun ta'in ati akkamiin naa sirreessita situ waa'ee kiyyaa akka abbaarra beeku guddaa sintu waa'ee keenyaa nu caalaa beeka akka jenne kitaaba isaanii keessa laalaa jennaan namoonni nutillee laallati jennaan akkasi warreen keessa turanii gamanaas deebi'anis ifa akka godhanitti akka inni illee immoo akka aduu guyyaatti mul'atu jecha gooftaa jiru yookiin immoo lordi jecha jiru jecha rabbi jiru afaan arabaatti sirreesse jechi kun hiika lama qaba akkuma oromootti ni beekama gooftaa jechi jiru tokko gooftaa dhugaa waaqayyo yookiin immoo waaqa samii dachii uume rabbi allahu subhanahu wa ta'ala jechu inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa akkuma rabbiinu jiru jechu wama bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa ala al-arsh akkuma rabbiin jiru inna rabbakum allahu gooftaan keessan allaan jira gooftaan dhugaadha tokko qofa jira innis waaqa samii dachii uume tokko inni gooftaa jiru kana inni lammaffaadha immoo jechi gooftaa jiru jecha kabajaati kabajaadhaaf jedhama akkuma beekamu fakkeenyaaf akka ana yookiin immoo nama afaan kana dubbatutti gooftaa koo oguu nama tokkoon jedhani waaqa koo jechuu miti yookiin gabbaramaa koo jechuu miti isaa salaatu yookiin sagaduu miti kabajaadhaaf jedhama jechuudha. Akkasumallee dubartiin illee taate giiftii ta'u jennaan bakka gooftaa sana kunillee kabajaa agarsiisa malee waan tokko hin garsiisu gabbaramtiin as keessa hin jiru. Namni Yesuusin gooftaa jechaallee ture ati waaqa na uumte jechaan hin jiru innuu gooftaa qaba gooftaan kiyyaaf keessanillee waaqayyo kophaa isaa gooftadha jechuu wangeela Maatiyos Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irraa akkuma laallee turretti tole jecha afaan arabaatiin sayyidina jechuudha sayyidina Muhammad ugguu jennu gooftaa keenya Muhammad ugguu jennu ka isaa salaannu ka isaa soomnu ka isaa sujuudnu jechuu osoo hin ta'in ka kabajnu ka jaallannu jechuudha. Kuni eessarraa mee ragaa itti fidee jecha gooftaa jiru kana ugguu jettan The Book of Genesis yookiin seera uumamaa kakuu moofaa keessa boqonnaa 43ffaa lakkoofsa 19 hamma 20tti yoo laalle obboleeyyan Nabi Yuusuf 11 gaaf biyya Masrii seenanii inni immoo harkatee akkasitti aangoo mootummaa qabatee isaaf maal ta'anii midhaan kadhachuu godhatan ni suduujaniif jechuu isaa Yoosef jedhanii ni suduujaniif maal jedhaniin yaa gooftaa koo yaa gooftaa keenya akkana barabeelan nurra jira jedhanii isa galateeffatanii dhiifama nu godhi badii nus balleessine san jedhaniin jira gooftaa amma jechesi jiru waaqan uumte jechuun hin jiran kabajaadha jechuun kunillee jechi gooftaa jiru akkana akkasumallee wangeela Yohaannis boqonnaa 20ffaa lakkoofsa 17 bal'inaan laaluu dandeessanii nama qalbii gaarii qabuuf nama haqa barbaadu kudhan dubbiin argitee dheeratteef harreetti hin fe'an jedhanii takkaa'uu ni gaa jechuudha. Akkasitti kana fakkaata. Tole akka islaamatitti yoo gabaabsinee laallu islaamni aqiidaan islaamaa aqiidaa tawhiidaa jedhama jechuudha. Aqiidaa tawhiidaa aqiidaa jechi jiru hiikkan isaa imaana irra bal'aa imaanni jechi immoo tawhiida irra bal'aadha walumaa galatti aqiidaan islaamaa hidhaa yookiin haada qalbiitii fi sammuutti gabrichi qabatee karaa rabbii isaatiin hidhee yookiin itti amanu jechuudha. Aqiidaa jechuun bifa kana. Aqiidaan kiristaanotaa maal jenne immoo harkitanii wanta yoo amantii san keessatti san amantii sun nama harkaa badu jechuudha. Tiriinitii jechuun kun bifa hiikota kanneen hogguu laalta waan soba waan lafa hin jirre hin jirammoo wanni jedhu amantii namaa xiqqeessuuf arrabsuuf osoo hin ta'in kushaasheessuuf osoo hin ta'in dhugaa walitti argisiisuuf daandii haqaa waliin mul'isuuf kanaafuu argitanii namuu akka laallatu jechuudha. Ragaa nutti akka fidu barbaanna waan nu dhageeffattaniif galatoomaa qalbiirraa sin jaalanna sabiskiraayib laayikii gochuu akkasumallee sheer gochuu akkan irraanfanne fayyadaa ulfaadha galatoomaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh obboleeyyan jaalatamuu qaqqaalii cufa dhala ilmaan namaa.